Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Seenaa Oromoo kan bara 1570 hanga 1860 ture ilaalchise Dr. Muhammad Hassan kitaaba tokko afaan Ingiliziin barreessuun maxxansiisuun isaanii ni yaadatama. Kitaabuma kana waggootii 20 booda fooyyessuun gara afaan Oromootti kan hiikan Kaanaadaa Vaankover irra akka jiraatan obbo Daawit Likkaasaa Bulchaati. Gara afaan Oromootti hiikuuf maaltu sin kakaase jechuun ka gaafate Tujubeedha. Obbo Daawit akka jedhu. Kitaaba kana afaan Oromootti hiikuudhaaf kan na kakaase uummanni keenya keessaafuu dhaloonni haaraan seenaa saba isaatii afaan isaatiin dubbisee akka baratuu fi seenaa Oromoo kan ilma Oromootiin barreeffame tokkos kanaan dura waan hin agarree fi namni kitaaba kana abbaan barreessaa kitaaba kanaas ilma Oromoo waan ta'eef Dr. Muhammad Hassan. Kitaabni kun maqiif mamii tokko malee seenaa loogii hin qabne seenaa Oromoo qulqullinaan dhiyeessadhee waan inni itti amaneef akka sabni kun keessa baratee seenaa isaas baratee yoo danda'ames immoo gara fuulduraatti mana barnootaa keessattis akka ijoolleen ittiin barattuuf itti yaadeen akkanatti akeeka kanaan hin kaka'e. Qabiyyeen kitaaba kanaa maali obbo Daawit? Qabiyyeen kitaaba kanaa wanni guddaan isaa seenaa Oromoo kan dhokate keessumaa kan tuqamee hin beekne kan durii kan bara jaarraa 15ffaa keessa ture jaarraa 16ffaa keessa kan ture seenaa Oromoo sana dhiyeessuudha. Keessumaa ijaarsi hawaasa Oromoo akkam akka fakkaatu sirni qaalluu sirni gadaa keessumaa gulantaa hooggansaa Hoodaa fi poolitikaa Booranaa waggaa 40-48 keessa kan jiru keessumaa gadi fageessee ilaala. Godaansa tikfattee Oromoo Itoophiyaa kibba gama dhiyaa keessaatii fi qubsuma isaanii kan naannoo Gibee keessa jiru tokkoffaa yookaanis immoo adda durummaadhaan kan barreeffamee jiru. Mee waa'ee godaansa bara 1570 hanga bara 1600 sana keessa jiru barri kun barrisaa fagoodha. Tikfatteen Oromoo iddoo sanaa ka'anii naannoo Gibee jedhu buufatan. Attamitti argame seenaan kun eessarraa qoratame? Seenaan Oromoo egaa akkuma nama hundumtuu beekutti sirna gadaati. Oromoo uummatni Oromoo Booranaa kun waan mamii fi shakkii tokko hin qabneedha. Oromoon gaafa kibba Oromiyaa ammaa keessatti naannoo Booranaa keessatti jiraachaa ture. Qalbiidhaan lafuma Oromoo kana lafarra qubatee jiru kana gaafa lafi wal horuu achuma lafa bal'ifataa loonsaa uffataa gargar ba'aa gaafa ilmi dhalatu ilmi sun loon fudhatee godaanuutti irra jiraataa lafa haaraatti lafa dhaqee xiqqaatu qubachuutti irra jiraataa utuma akkasitti godaananiiti keessumaa machi gara dhiyaatti godaane amma gosti garri guddaan gara dhiyaa kan qubate kun naannoo Gibee kana kan qubatee garri guddaan gosa machaati. Gosi machaa akkamitti akkatti loonsaa yerootti walirraa gaafa bahu gaafa dhalootaan guddatu ilman gafi keessaa godaanuutti irra jiraataa akkasitti godaananii akkasitti dhaqanii qubatanii. Seenaa kana immoo tokkoffaa sirna gadaatiin aadaa Oromootiin abbaan dhimmootti seenaa kana yeroo hundumaa hin dabarsaa sirna afaaniin darbee dhufe jira. Seenaa afaaniin walirraa darbaa dhufe kana immoo warroota galmeessantu jira. Erga galmeessuun jalqabamee warrooti galmeessan kun amma fakkeenyaaf warra akka Arab Fiiqfaa kan jedhamu afaan Arabaatiin futuu Al-Habashaa kan jedhee kitaaba bara durii keessatti barreesse keessatti seenaa Oromoo akkamitti akka isaan godaanan kana kan barreesse jira. Sana booda immoo warri biyya kana keessa adeemaa turan travelers warra jedhamanii fi warri missionarii warra akka Abbaa Masaajaa fa'aa jedhamanii warra akka Herbert Lewis fa'aa namoota akkasiis immoo qoratanii yommus barreessanii turanii barreeffama walitti qabame kana keessaatu argame seenaan kun. Seenaa afaanirraa walitti darbee seenaa barreeffamaan dhufee kana walitti qabanii keessaa cuunfanii baasanii barreessan jechuudha. Seenaa Oromoo kana walitti qindeessanii Dr. Muhammad. Ittaanee immoo kan jiru Inaariyaa fi Sadacha bara 1600 hamma bara 1710 ka jedhu achi keessatti barreeffamee jira. Inaariyaa fi Sadachi kun maal jechuudha? Inaariyaa fi Sadachi kun mootummaadha. Mootummaa Oromoo kan bifa mootummaatiin kan ijaaramedha jalqabaa fi Inaariyaa fi Sadachi gaafa Inaariyaa jennu kamiin akka ta'e gaafa Sadachi jennu Sadachi kun warra kam Sadachi Obbo Subaa fi Akaakoodha kan gurmuu Sadachaa ijaarratan gurmuu Sadachaa sadiuma kan jedhu irraa dhufa wanti kuni warri kaan immoo gurmuun kun lameen
jechuun caffee odaa nabee dhiisaniitu bogorii fudhanitti akkamitti akka gaazexaa xaamuranii daamot keessa caffee odaa bisil dhaabbachuu danda'u isaaniiti. Sadachi immoo naannoo Gibee. Afreen immoo kutaa Wallaggaa fi Lubbaa Booraa keessa akkuma filasiin jedhe akkasitti qubatanii mootummaa Innaariyaan akka mootummaatti kan jalqaba uummate isa. Goota guddaa ture Innaariyaan jannummaadhaan lolee roorroo sadachaa ofirraa dhorkee lafa isaa cabe sana tokko tokkoon harka jalatti deeffatee kan bulfate mootummaa akka mootummaatti sirni gadaa hafaa sirni mootummaa dhufaa ijaaramaa dhufe jechuudha. Gama kana akkitti sirni sadachaaf sirni Innaariyaa mootummaan Innaariyaa dhaabbate bara 16 keessa jechuudha, bara 16 keessa. Oromoodhuma ta'anii gosa gosaan warra daddaba'anii mootummaa hundeeffatan jechuudha Innaariyaaf sadacha kun. Akkas gosuma gosaanitu gargar bahee ijaarrate mootummoota Gibee shananuu isa booddees warri ijaaraman warri Jimmaas warri Geeraas warri Limmuus warri Gumaas gosa gosaanitu ba'anii gosi tokko gosa tokkorraa citee naannoo qabu lafa bal'aa qabateetu steet amma sadarkaadhuma steet sadarkaa mootummaa ammaatti mootummaa waraana qabu bulchiinsa qabu waan hunda qabu walitti qabeetu modern state system sirna mootummaa bara kana keessa amma mul'achaa dhufeemus biqilaa jiru kan wal fakkaatu dhaabbatan. Mootummaa Gibee inni jedhu kun irra deddeebi'ee tuqamee jira waa'ee godaantummaa sana keessatti qubsuma keessatti deebi'ees immoo inni sadaffaarra jiru. Mootummaa Gibee bara 1880 fi 1860 keessa isa jiru. Mootummaan Gibee kun maali? Mootummaa Gibee gaafa jennu mootummaan Gibee lafa isaatu fudhata. Lafa galaana Gibee kanaan lafa wal qabatee sululaa fi ededa galaana Gibee kana qabatee lafa jiru bal'inaan kan jiru sanatu Gibee jennee fudhanne malee lafti isaa amma lafuma bishaan Gibee yaa'u kana duwwaa irratti kan hafe miti. Mootummaa Gibee gaafa jennu mootummoota Gibee kan maqaa dhadhaamuuf seenaa Oromoo keessatti wanni sadarkaa guddaa qabaniif maaliifi mootummooti kun jalqabaaf akka mootummaatti akkuma silasiin jedhe kan dura dursee dhaabbate kan mootummaa Innaariyaatii fi taanee sadachaa Innaariyaaf sadachaa akkasitti gargar ba'anii mootummaa dhaabbatanii isaan jala taananii warri taananii dhufan hundumtuu mootummoota achi keessatti kan babal'atan. Kanaaf haala mootummaatiin namoota biyya alaa jiran illee kan ofitti hawwatee akka isaan seenaa kana qoratan kan godheedha ijaarsi mootummaa Gibee sanaa. Lafti isaas baay'ee bilchaataadha. Lafti isaas lafa coomaadha. Akkuma lafa Oromoo ammaa jechuudha. Lafa sana keessatti hormaati isaas guddaadha. Qabeenyi albuudii jirus guddaadha. Kanaaf mootummaa Gibee keessa deddeebinee maqaa dhoofnuuf. Isa dhumaarra isa jiruun gara sanattan ce'a. Polotikaa yookaanis immoo siyaasa naannoo Gibee keessatti Abbaa Bagiboo bara 1825 hanga bara 1861 keessatti ka ture. Abbaan Bagiboo kun eenyu? Abbaan Bagiboo kun egaa amma wanti guddaan akkuma isin jedhe mootummoonni Gibee shanan kan maqaan isaanii dagaagee beekame bara nama kanaati, bara mootii kanaati, mootii Abbaa Bagiboo jedhamu kanaati, bara uummati maqaa dhoofte keessa jechuudha, bara 1825 hanga 1861 keessa turedha. Abbaa Bagiboo kun bara 1802 magaalaa Saphaa keessa jedhamu keessatti dhalate. Ijoollummaa isaatti barnoota amantii Islaamaa masaraa abbaa isaatii keessatti barataa ture Abbaan Bagiboo kuni. Abbaan Bagiboo kan nama dhibu yoo jiraate faranjii adii jedhanii yaamu turan. Oromoomti akkasitti yaama ture faranjii adii jedhuun. Namichi kun dhiiga isaatu warra Poortugaal qabaachuun ooluu kan jiru shakkii jedhutu jira. Oromoodha garuu. Oromoodha lakkii sanyii mootummaa abbaa isaa Sapheeraa jedhamurraa waa fudhate achirraa dhaale. Sapheeraan abbaa Booranaa isa jalqabaa ta'uu isaa hubachuun barbaachisaadha. Machaaf turanii bara wal tumsanii diinarratti duulan ilmaan Sapheeraa jedhanii of waamaa tuun isaanii hubatamuu qaba. Kanaaf namni kun beekumsa isaatii fi qarooma isaa, dandeettii isaa, humna isaatu akka Poortugaal yommuu sana beekamtuu turte biyya adda addaa qabachuudhaan kolonii godhattee of jalatti kolfattee bulchuudhaan. Kanaaf dhiiga warra Poortugaal qabaachuun hafu faranjii adiidha jedhanii malee inni faranjii adii miti. Inni nama Oromooti. Oromoo qulqulluudha. Akkuma maqaan isaatii maqaan abbaa isaatii hundumtuu ibsu inni keessumaayyuu hangafa Boorantichaa keessaa warra dhalateedha. Kana Abbaan Bagiboo kun nama achitti dhalateedha. Nama achi keessatti bahee jabaatee mootummaa isaa ijaarrateedha. Maqaan dhaloota Abbaa Bagiboo kun Ibsaayyuu jedhama. Bagiboon maqaa farda isaati.
ibsaan ilma abbaa isaatiiti jedhamee haasa'ama. Hagam isinitti fudhate kitaaba kana hiiktanii fixuudhaaf? Kan beekutti waggaa 2 keessatti xumureeraa garuu sana booddee editii gochuu gulaaluu deebisanii barreessuu deebi'anii sirreessuutuma jedhamu adeemsuma keessa ture gadi dhaabanne garuu walumaa galatti yoo fudhanne waggaa 2 ol natti fudhate jechuun nan danda'a. Obbo Daawit Likkaasaa Bulchaa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatoomaa. Carraan alaattee fi hedduun si galateeffadha addeetu jibee fayyaa ta'e. Dr. Mahammad Hassaniinis carraa kannaan galatoomaa jennaa yaada keessan nu barreessaa teessoon keenya kaxalayaa Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 22237 USA bilbilli keenya 222599942 extension 13 tuquun dagatinaa. Hayyee mataa oduu deebiisanitti hima pirezidaantiin Somaalee biyyattii isaanii oolaa hamaa keessa waan jirtuuf jedhanii qarqaarsa addunyaa gaafachuu jiranii Sheek Shariif Sheek Ahmed yooyyuu har'a Moqaadishoo daawwatan kanatti biyyattii isaanii rakkina akkanaa keessa akka jirtu dubbatan. Manni murtii Yuunaayitid Isteet gurbaa Somaalee kalaafaa jiru Minisootaatti nam biyyi isaanii akka isaan biyyatti deebi'aniitiin mootummaa Somaalee gargalchuu fi qalbii isaanii jijjiir jedhan irratti murtii dabarseetiin murtii tanaan agammatti balleessa akka jaatti muran. Akka gabaasii tokkummaa mootummoota tokko jedhutti waraanni mootummaa Suudaan kibbaa naannoo gama Kordofaanitti seera malee nama fixuun ooluu murtii tanaa balleessa akka akkaatiin wanjal waraanaatiin himachuutti jiran. Mataan oduu ammaaf qabu kanuma. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13570